Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Manni murtii obbo Taayyee Danda'aa irratti adabbii waggaa 7 fi ji'a 2 dabarsuu isaa dhaga'ame. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa Dhaddachaa Irraatiin deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irratti adabbiidhaa fi qarshii muruu abukaatoon obbo Taayyee ibsan. Obbo Abarraa Nugusa abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa har'a muddee bultii 5 bara 2025 Dhaddachaa ooleen manni murtii olaanaa Lidataa himata meeshaa waraanaa eeyyamni ittiin baafamne qabachuu jedhuun hidhaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas adabbii qarshii 5,000 obbo Taayyee Danda'aa irratti muruuf gabaafame. Murteen irraa obbo Taayyee irratti darbe manni murtichaa himatamaa irratti Dhaddacha Sadaasa 12 bara 2025 ooleen himata meeshaa waraanaa eeyyamni ittiin baafamne qabatanii argamuun badii irratti muruu hordofeeti. Obbo Abarraa Nugus abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa Dhaddachaa irraa irratti adabbii darbuuf jiru salphifachuuf qabxiilee 13 kaafne isa keessaa 12 fudhatama argateera jedhan. Dabalaniis murteen adabbii irra darbe kunis iyyataa adabbii salphifachuuf Dhaddacha irratti dhiyeeffanne kan yaada keessa galcheedha jechuun ibsaniiru. Abbaan alangaas iyyataa adabbii abboo obbo Taayyee cimsuuf dhiyeessus manni murtichaa garuu iyyata san hin fudhanne jedhaniiru. Obbo Taayyee irratti murteen adabbii darbe kana ilaalchisee akka ol iyyatan abukaatoon obbo Abarraan himaniiru. Obbo Taayyee irratti murteen adabbii darbe jechi ragaa ittisaa guutuu utuu hin dhaggeeffatamin jechuun obbo Abarraan mormii murtii irraa jiru dubbataniiru. Ragaawwan ittisaa 5 keessaa akka dhiyaatan 2 qofaadha ka jedhan obbo Abarraan akka ragaa ittisaatti ka dhiyeeffachuu qaban muummeen ministeera Abiyyi Ahimad, kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi Ministeerri ministeera bu'uuraalee misoomaa fi magaalaa Aadde Caaltuu isaanii ragaawwan ittisaa galmee himataa kanarratti hin dhiyaanne jedhan. Ragaawwan ittisaa kunneen dhiyaachuu dhabuun himatamaa yakka ittiin himataman guutummaatti ofirraa qolachuu akka hin dandeenye taasisuun mirga heeraa isaanii sarbeera jedhanii ammas murtii adabbii darbe irratti komii qabnuuf ol iyyannoodhaan falmii itti fufnaa jedhaniiru. Abbaan alangaa Dhaddacha Sadaasa 24 dhimma deetaa ministeera nageenyaa fi miseensa mana caffee naannoo Oromiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaaleen himannaa haaraa 3 irratti banuun ni yaadatama. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa obbo Abarraa Nugus himannaan dabalataa 3 isaaniiyyuu yaada obbo Taayyeen dhiyeenya miidiyaa Horni Konverseeshin jedhamu irratti afgaaffii taasisanii irratti kan hundaa'edha jechuun himan. Himataawwan kunneen diina waliin ta'uun mootummaa kuffisuuf hojjechuu, mootummaa salphisuu fi olola raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeessuu ka jedhu akka ta'e himaniiru. Kibxata darbe muddee 2 bara 2025 Dhaddachaaf ka dhiyaatan obbo Taayyeen dhimma himataawwan haaraawwaa kunneenii fi mirga wabii irratti manni murtii olaanaa Lidataa dhimma isaanii ilaalee jira. Obbo Abarraa Nugus abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa Dhaddacha muddee 2 bara 2025 himata bifa haaraawwaan lafaa obbo Taayyee irratti dhiyaatee fi mirga wabii obbo Taayyee irrattis falmii taasifneerra jedhan. Kanarrattis manni murtichaa mormii himata haaraawwaa kana irratti dhiyeeffannee ilaalchisuu yaada abbaa alangaa fudhachuu fi mirga wabii gaafannee jirru irrattis murtee kennuuf beellama muddee 17 bara 2025 qabee akka jiru obbo Abarraan ibsaniiru. Oduu keenyatti aanuun naannoo Amaaraa keessatti hiriirri guddaan hawaasaan adeemsifamaa ture. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa akka balaaleffatan uummanni Amaaraa hiriira ba'uun dhaadannoo dhageessaa ooluun dhaga'ame. Kanaanis guyyaa irraa faannoon Goojjam keessatti uummata hiriira baasuun Abiyyi Itoophiyaa bakka bu'uu jechisiisaa akka ture himame. Naannicha keessatti waggoota 2 oliif faannoon mootummaa gidduutti lolli adeemsifamaa akka jiru yoo ta'u, humnoonni faannoo lafa dhibbantaa 80 ol qabachuu isaanii tibbana gaazexaan Biriteen The Guardian gabaasee ture. Faannoon naannicha qofaatti utuu hin taane ijaarsa isaa babal'isuun naannoo Oromiyaa keessatti wal bobbaasee lola gaggeessaa jiruun hawaasarra miidhaa geessuu isaa gabaasuun kan yaadatamu. Kanaanis madda yaaddoo olaanaa bulchiinsa PP ta'ee jiraachuu isaa hubatama. Gareen kun naannoo Amaaraa keessatti deeggarsa bal'aa uummata biraa qaba jedhama. Kana fayyadamuun magaalaalee biyyattii keessatti hiriira bal'aa adeemsisaa akka oole himame. Oduu itti aanuun mootummaa fi faannoo gidduu waliigalteen taasifame jedhan. Siyaasa wal fakkaataa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti dalagaa akka jiru paartiin PP humnoota qawween jala dhaabbatan waliin marii nagaa taa'ee suura dhuunfaan dubbisee galchuu irratti fuulleffate. Kanaanis ajajoota faannoo kaan aleelaa kaan waliin ammoo marii gaggeessaa akka jiru himame. Mootummaan naannoo Amaaraa akka gabaasetti faannoo waliin marii araaraa gaggeessineerra jedhe. Waliigaltee kana pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa fi bakka bu'aa agartuu hidhattootaa Masarat Shaasaxxee nama jedhamu gidduutti mallattaa'e.
mootummaan naannoo Amaaraa obbo Masrashaa Seexxee hoogganaa faannooti haa jedhu malee gareen faannoo hoogganummaa irraa kaasuun isaa akka yaadatamu. Miidiyaan naannoo Amaaraa jala jiru Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin akka gabaasetti waliigaltee nageenyaa waaraatu gidduu isaaniitti taasifamee jedheera. Waliigalteen kun yaalii mootummaan naannichaa nagaa buusuuf taasisuuf uummata boqonnaaf ka kennu ta'uu isaa ibseera. Qaamoleen lamaan akka walitti dhufan gamtaa Afrikaa fi IGAD marii fi jaarsummaan qooda fudhachaa akka turan ibse. Pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Araggaan sagantaa waliigalteen taasifame irratti guyyaa kana yaada kennaniiru. Walitti bu'iinsa irratti kamoos kamo'amus hin jiru jedhan. Nagaarraa hundatu buufata akka jedhan pirezidaantichi waliigaltichi uummata keenya nagaa jaallatuuf boqonnaa kennaa jedhaniiru. Mootummaan qaamolee hidhatanii socho'an meeshaa isaanii lafa kaa'anii akka seenan gaafataa jedhan. Waamicha kana dhaga'uun obboloota keenya dhufaniif mootummaan kabajaa fi dinqisiifannaa qabaa jedhaniiru. Faannoo Amaaraa bakka bu'uunaasaa akka taasise Kaapiteen Masrashaa Seexxee walitti bu'iinsi kamuu mariin xumuramaa akka deemu dhaamsa dabarse. Gartuu hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessatti mootummaa lolaa jiran keessaa gartuun faannoo isa tokko. Guyyoota muraasa dura qondaalota olaanoo gartuu dhaabbata faannoo lama miseensota isaanii kaan waliin mootummaaf harka kennachuu isaa gabaafamaa ture. Kanneen harka kennatan keessaa tokko nama amma waliigaltee taasise jedhame akka ta'e himame. Kana dura hoogganaa gartuu faannoo Amaaraa ta'uun kan ibsamaa ture obbo Iskindir Naggaati. Obbo Iskindir kana dura bakka buutota gamtaa Afrikaa, IGAD, gamtaa Awurooppaa fi imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu waliin naannoo Amaaraa bakka bakki isaan ibsamnetti mari'achaa turuu isaa gabaafamaa ture. Yeroos obbo Iskindir mootummaa federaalaa waliin mari'achuu dhimmi jiru akka hin kaane ibsaniiru. Amma dhaabbatichatti bakka bu'uun mootummaa naannichaa waliin kan mallatteesse Kaapiteen Masrashaa Seexxeedha jedhan. Waliigaltee kana keessatti qoonni obbo Iskindir Naggaa ifatti kan hin ibsamne ta'uu gabaafameera. Oduu keenyatti aanuun giddugalli leenjii waraanaa Itoophiyaa ajaja kibbaa dirqama isaa leenjisee bobbaasuu qixa sirrii ta'een baataa jira jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ajajaan kibbaa dirqama isaa haala gaarii ta'een baachaa akka jiru hime. Gabaasni fuula feesbuuk raayyaa ittisa biyyaa irraa arganne akka ifoomsetti giddugalli leenjii kun ergama leenjii isaa milkiin baachaa jira jedha. Giddugalli leenjii ajaja kibbaa amala gaarii naamusaa fi qixa irraa eegamuun dirqama isaa baachaa akka jiru gabaasichatti hima. Kanaanis loltoota hedduu leenjisee bobbaasaa akka jiru eere. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa giddugalichatti leenji'anis danuun eebbifamanii dirqama isaaniitti bobba'aa akka jiran eereera. Akka ajajaan giddugalichaa Konoleel Boggaalee Tagenee jedhetti loltoonni isaan eebbisanii bobbaasaa jiran dirqama itti laatame olaantummaan baachaa jiru. Kanaafis giddugalichi ogummaa fi dandeettii cimaa ta'e leenjisee akka bobbaase himan. Dirree leenjii kana cimsuufis hojjetaa akka jiran dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa gama leenjii waraanaa hundaan leenjisuun dandeettii lolaa isaa akka guddifatuu fi gufuulee uumamaa fi namtolchee keessatti hojii isaa akkamitti akka raawwatu tolchee beekaa jedhan. Leenjiin kun raayyaan ittisa biyyaa alagaa keessa akka jiru kan mirkaneesse yoo ta'u, kunis qophii waraana raayyaa ittisa biyyaa cimsuu akka danda'u, waraana dandeettii qabu kan yeroo gabaabaaf kasaaraa xiqqaadhaan hojii isaa raawwachuu danda'u uumneerra jechuun Konoleel Boggaalaa Taganee dubbataniiru. Haasaan Konoleela kanaa Itoophiyaan waraanaaf qopheessaa akka jirtu agarsiisaa jedhame. Inumaa biyyattiin lolaa deemaa akka jiru yaadni hoogganaa kanaa ni akeekaa jedhan. Kuta'ee tibbana dhimma oomisha meeshaa waraana biyya keessaa irratti Turkii waliin marii taasisaniiru ka jedhaman Jeneraal Alamshitee Daggafee haala amma jiru hubachuun nagaa fi misooma itti fufiinsa qabuuf hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Jeneraal Alamshitee Daggafee hoogganaa olaanaa gorsaa waraanaa fi hoogganaan to'annoo ibiddaa fi meejer Jeneraal Bultii Taaddasee ajajaa kolleejjii waraanaa qondaalota olaanoo kolleejjii ajajaa fi hojjettoota ittisaa waliin marii taasisaniiru. Jeneraal Alamshitee Daggafee waa'ee haala yeroo ammaa addunyaa keenya keessa jiru tilmaamuun hin danda'amne haalli biyyaa fi naannoo maal akka fakkaatu akkasumas haala nagaa keessoo biyya keenyaa irratti mariin ni barbaachisaa jedhan. Dhibdee jiru waliin haasa'amee xumuruun barbaachisaa akka ta'e kan himan jeneraalli kun haala gaanfa Afrikaa irraa ka'uun keessootti biyyattiitti nagaa uummachuu akka qabdu himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.